there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ashalu Hundesa. Ashalu Hundesa. ዋናው ተኳሽ ላይ ያሚ የሚባለው ሰው Artist Hacaaluu Hundeessaa an saba kootiif qaaliidha jedhe dhugaadha uummata Oromoo fi jechi qaalii jedhu ol osoo jiraateetii Hacaaluu ni ibsa ture inni uummata Oromootiif qaalii oli. Qawwee dura dhaabbatee lubbuu biliqa baatuuf maafan goola naannaa saba koof falmii du'een Taaddasaa Birruu ta'aa jedhe uummanni Oromoos dhaloota kana keessaatii aartistoota jiran Hacaaluu Hundeessaatiin akka agartuu isaatiitti ittiin ilaala jechoonni Hacaaluu Hundeessaas laphee uummata Oromoo keessatti chaappeeffamee jira. Qabiinsa waltajjii isaatiin Oromoon goolee hundaarraa ija osoo libsatiin miidiyaalee irratti kan isa laalu aartiidhaan quuqqaa sabaa daangaa hanga daangaatti dhageessise walaloo yeedaloo sagalee isaa kilooleen wal simsiise akka misaa'elitti ittiin lolee lolchiseera diina Oromoo fi yaaddoo ta'e Hacee goota qaalii Oromoof jagna ture har'as uummanni Oromoo akka waan Haceen deebi'ee galuutti karra laalaa jira. Ijoollummaa isaa mana Araarsaatti dabarse garbummaa wallaansoon wal qabee handhuura Oromiyaa Finfinneef diina Oromummaa dura sodaa malee kan dhaabbate Hacaaluun erga ajjeefamee baatiiwwan 6 darban quuqqaan uummata Oromoo keessa jirus ajjeefamee Hacaaluun haqni isaa osoo mul'atiin hafuun kulkula caba keessoo Oromoota hundaa ta'e nus egaa baatiiwwan 5 darban kana keessatti ajjechaa isaa wal qabatee haala akka malee wal xaxaa ta'an daandiin haqaa agarsiistuurra dibamee mul'achuu dide hundi gurra qeensee eega yoom akkamitti kun ammoo dhuguma wareegamuu Haceeyyuu amanee hin fudhanne uummanni Oromoo kana hunda bitaaf mirgaa osoo ilaalluu namni tokko yoon dhugaa kana waliin darbe uumamnis maal naan jedha jechuutiin namni tokko as ba'ee jira. Hacaaluu eenyutu ajjeese? Dhuguma Xilaahun Yaamiitu ajjeese? Eessatti ajjeefame? Laamroot Kamaal eenyu? Dammallaash Gabra Mikaa'el eenyudhan? Yohaannis Mitikuu eenyu fa'i? Isaan kun hariiroo waliin qabu. Xilaahun Yaamii dhimma obbo Jawaar Mohaammed fa'aa maal jedhe? Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota Keelloo Miidiyaa nu waliin turaa. Xilaahun Yaamis mana gidiraa fi rakkoo hadhaa garbummaa jabeessitu mana hiraarsaadhaa asin jiraa jechuun sagalee isaa dhageessisee jira. Xilaahun Yaamii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee mana hidhaa kan gale ji'oonni 5 lakkaawamani. Nus adeemsa ulfaataa isa argachuu fi ulfaatu sana hundaa ceenee Xilaahun Yaamii arganne mana hiraarsaa keessa taa'ee sagalee dhageessise. Miira gaddaa fi gadadoo hamleen nama cabee fakkaatu garuu dhugaa beeku dubbatee aarsaa dhufuu fi namoof qopheesse. Xilaahun reebicha gidiraa hamaa jiraatanii akkas gidirfamuurra du'a kan filatamu irraan ga'uu dubbata. Mootummaan kunis maraatummaarra jira jedhe. Ajjecha Hacaaluu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuun maaliif barbaachise? Namni Xilaahun Yaamii jedhamu hoo eenyu? Iddoo ajjecha Hacaaluu sanatti
wanti ta'e maali? Ajjechaan Haacaaluu fi Xilaayee Yaamii maaliin wal qabata? Adaanech Abeebee baatee Xilaawun Yaamii Haacaaluu akka ajjeese ragaa ofirratti ba'eera jette. Dhuguma Xilaawun Yaamii ragaa ofirratti ba'eera? ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋራ ተባባሪ የሆነው አቶ አብዲ አለማየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። ለምን እንዴት ሃጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ተልኮውን የተቀበለው ከኦነግ ሸኔ እንደሆነ ሚዲያን ሞቱማ ከገባስት ጥላሁን ያሚ Haacaaluu ajjeesuusaa ragaa ba'ee jira jedhee gabaase. Dhuguma Xilaawun Yaamii ragaa ba'eera. Yaalii ji'a 5 booda irra deddeebiidhaan yaalii hedduu goonee mana hidhaa seennee suur-sagalee yookaan viidiyoo Xilaawun Yaamii baasuu dandeenyeerra. Karena gue wajib nunggu dan doang deh. Karena duran dari Jarosen, ada sejemaah terus jia seri butuh atap minyak dari. Akan nama bahasa token ini, karena gue rasa itu sejemaah. Tapi kalau ya, tapi kalau ni baca. Itti fufuunis ajjecha Haacaaluun shakkamtee hidhamuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Ati waan jettu jira gaaffii Xilaawun Yaamiif dhiyaate ture. Waa'ee irratti ani yeroo sanii jechuun biyya sanii karaa mana deemtan jira. Wanta uumamee yeroo sanii naan godhetti isaan muraan manatti walitti baasanii wanti isaa waan beekanii akka waan bitan irratti wanti uumamee wanti beekamu hedduu jiraatee nutti maadaa jedhanii ani namoota san keessaan yeroo san wanta argee yaan garee kana jedhetti. Adda duraataan adiin darbe sanaa booda konkolaataa gurraachi piikaappiin tokko dhufee nabra darbe. Konkolaataa adii sanatti karaa cufame. Namoonni lamas konkolaaticha keessaa bu'anii konkolaataa adii sana balbala lamaan bananii itti fufeessi sagaleen rasaasaa dhaga'ame. Itti fufuunis fageenyarraa konkolaataan tokko dhaabbattee jirti ture. Negara gede berarti ya usaha bukan mungkin yang itu mudah tinjau mudah sebetulnya dia namanya lah masih sambung mungkin nanti sambung sih berbeda nih supas untuk ini sudah juga nih sambung dah karena itu ya nih aku pernah tapi kurang jauh itu karena itu berasa itu lagi nama-nama tuh bisa gitu. Boleh. Kita mereka nama kawan wajib juga bertemu mungkin hari dan hari dengan tiga itu. Boleh. Sambuti berbeda karena cuma bisa mergahin bana berarti berlihat di sana. Boleh. Sambuti berlihat di sana bisa mergahin bana ini. Satu itu. Tapi nanti korporasi berasa berinjil itu nyanyi ada. Indra korporasi berasa. Xilaawun Yaamii mootummaa miti kan qabe. Xilaawun Yaamii ofii koodhaan Haacaaluun gaafa ajjeefamu achiin turee jedhee nama poolisiitti deeme. Malee poolisiin dhaqee barbaadee wanna tokko wajjin qabe miti. Xilaawun Yaamii Haacaaluun gaafa ajjeefamu bakka kanan jira jedhee nama ba'ee dubbate. Dhaamsa Xilaawun Yaamiirraa akka hubannuttis gara mana isaatti osoo galuu konkolaataa keessaa bu'anii namoota Haacaaluu ajjeesan arge. Qaamni mootummaas egaa karaa ittiin dhugaa Haacaaluu haqa Haacaaluu kana awwaaluuf ittiin soqee barbaadaa kan ture ta'uu kan mul'isu yeroo dhumanni eeruu kennu kanatti qabuun isaanii maal agarsiisa? Akka Xilaawun Yaamii jedhetti Haacaaluun kan inni oofaa ture konkolaataa adii. Konkolaataa gurraacha
Hacaaluutti karaa cufe. Konkolaataa gurraacha kana keessa namni lama ba'ee gara konkolaataa Hacaaluu dhufe. Balbala lamaan isaa namni inni tokko karaa Laamroot teessee jirtu, namni inni tokko karaa Hacaaluun taa'ee jiru balbala banane. Namoonni ijaan reeffa Hacaaluu argan akka nutti himanitti miidhaan isaa kan bakka fagoo taa'amee yookaan karaa adda addaatiin meeshaan alaa dhukaafamee akka hin taanee fi wanti raawwate dhiyeenyarraa akka ta'e karaa adda addaatiin odeeffannoon qabatamaa ta'e nu gahaa ture. Gaaffilee fi yaadonni rogeeyyii miidiyaalee Oromoof aktiivistoota Oromoorraa burqus Hacaaluu kanneen ajjeesan akkamiin Laamroot Kamaaliin hin ajjeesiin hafan konkolaataa tokko keessa waliin turan ta'us Laamrootiin hin ajjeefne osoo Hacaaluun ajjeefamuu agarteetti. Kanas ni beeku. Namni ijaan argite kun boru ragaa taatis jedhamee shakkuun ni danda'ama. Garuu haajaa ishee namni hin dhaqne dhiisanii deeman akkamitti maaliif isheenoo isaan waliin shira kanaaf daandii mijeessituu turte? Balbala bananii Hacaaluu bira ajjeesanii yookaan rasaasaan rukutanii Laamrootiin utuu hin tuqiin deemanii. Laamroot hin tuqamu. Namni nama ajjeesu tokko namni kamiyyuu taanaan nama utuuti ajjeestu namni bira taa'ee si ilaalaa jira taanaan maaliif nama si ilaalaa jiru sana dhiistee deemta? Nama ajjeesaa jirta. Namni bira taa'ee jira. Lamaan isaanii ajjeesuu dandeessaa. Garuu Hacaaluu duwwaa biraa ajjeesee deema. Maaliif? Laamroot maaliif hin ajjeefamiin hafte? Gaaffii mataa isaa danda'eera. Laamroot yeroo tokko mana murtiitti dhiyeessine erga jedhanii booda deebisanii waa'ee Laamroot wanti nuti dhageenye hin jiru. ሃጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች። Erga namni ajjechaa nama piroofaayilii guddaa qabu kana wajjin wal qabatee mana hidhaatti jiru yeroo sana bahee akkaawuntii feesbuukii isaa deaktiveet godhe jennee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Akkuma isiniin jedhe namni mucayyoo sana wajjin walitti dhiyaatu abbaan buddeenaa ishee obbo Yohaannis tokko immoo hiriyyaa bara dheeraa kan obbo Dammallaash Gabramii ta'e. Wantoonni kun hundi shakkii adda addaa kan nama keessatti uuman ta'ee waan argineef qorannoo keenya ji'oota 5-6 darbaniif gochaa turreen waan adda addaa dhageenyee jirra. Waan adda addaa dhaga'uudhaaf deemna. Xilayyaan Laamroot iddoo ajjechaa sanatti argamte walitti dhufeenya Xilayyaamii wajjin ni qabdi. Xilayyaamii fi Laamroot wal qabsiisee qaamonni mootummaa maal jedhanii turan? Laamroot mana murtii deemtee waa'ee Xilayyaamii maal jettee turte? Mootummaanis Xilaawun Yaamii hidhee maaliif akka Jawaar fa'aa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa irratti akka ragaan bahamuuf barbaade? Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaan badii tokko malee gadda obboleessa isaanii ibsachuuf bahanii mana hiraarsaatti gidirfaman. Kunis maaliif kan inni ta'uu danda'e? Amma irraattis ajjechaa Hacaaluuf murtiin osoo hin darbiin maaliif ture? Maaliif dhugaa dhiiga Hacaaluu dhoksan? Fedhiin isaan qaban maal ture? Yaa'u bakka baay'ee muddamanii makiinaa tolfataniitu madeemu. Bakka makiina isaanis illee keessatti baay'ee muddamee kufee ture. Kufee ture makiinni. Injii kukkara inni akka dhufe. Jedhii maayii. Yaa'u poolisiin dura waan himee wanti harkisan wanti sanuu jiraatee nutti maalaa jedhanii ani kanan argee kanaa hidhee turu kana itti himnaan isaanii ka'anutu ajjeese ana rukutee ana rukutuu danda'eef Jawaar gammachuu haadha kanneen ergi jedhii dubbadhu jedhaniiti. Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa gammachuu ayyaana jedhamu isaantu ergi konkolaataadhaan dhufee qarshiidhaan kennee konkolaataa sana agarsiisanii deemanii kanaaf rukutee jedhanii
isi gadhiisna barbaadde si jaala sirgina akkasiitiif nama barbaadde. Anjirani aku kana dengan dari bani dari bisa gudan lagi. Maatii kiyya waan kuma yoo kan turun ala kiyya boleh kiyya kawan turun kana kana turun berarti. Ya kana fakka isaan illee kalau kiyya maal fira ramu maatii kiyya nama dapat illee. Dan ini apa kawan barbaada sedikit jalan jadi. Mana mungkin ada ni anu nang bekum kabuan karena negara anu berbeda kana. Anjir dia kumai na. Sendiri cima di fakal macet, jangan jangan jadi bembu dah, orang marah tuan.